bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Hayyuu gameessi fi dura ta'an paartii koongiresii federaalaa Oromoo KFO kan ta'an Profeesar Mararaa Guddina adeemsa isaatii malee ulaa galaanaa namni jibbu hin jiru jedhan. Gaaffiiwwan miidiyaa irraa ka'aniif tibbana kana irra deddeebiin deebii kennaa jiru. Waa'ee mootummaa ce'umsa Oromiyaa ABO fi KFO hundeessan irratti waa'ee ulaa galaanaa fi gaaffiiwwan birootiifis deebii bal'aa kennaa jiru. Turtii raadiyoonii Deutsche Welle yookaan DW waliin godhan akka himanitti KFO fi ABO wajjin hariiroo cimaa waggoota 20 ol akka qabuu fi bu'uura Oromiyaa fi Itoophiyaa maal akka ta'u qabu qabxiiwwan ijoo 10 irratti waliigalee qabsoo itti fufaa jira jedhan. Hayyuu gameessi fi saayinsiin siyaasaa Profeesar Mararaa itti dabaluunis waa'ee ajandaa tibbana kana kan ta'e ulaa galaanaa ilaalchisee DW yoo himan namni ulaa galaanaa jibbu hin jiru jedhan. Famte moo abaaramte itti dukkana moo bareef maaluma fallishii kan jechisiisu biyyoonni kaabaa akka barbaadan taa'ii ka'ii deemii deebii bo'ii kofli kan jedhan ardiin Afrikaatuun kunoo wal waraansi gamaa gamanaan godhamu kan mootummaa hidhattoota kan quuftootaa fi kan beeloftoota wanti Afrikaa kun garam deemaa jira jedhee sammuu keessaa gaafii nama uuma. Maaliif yoo jedhame kan wal waraansi Koongoo kan gaanfa Afrikaa Sudaan Somaaliyaa amma immoo dho'uuf qarqara irratti kan argamu Itoophiyaa Eertiraa kan qabaniif kan gadhiisaa wallaalchisee taajjabbiin argamaa jira. Taan addunyaa Ameerikaa biyya qabeenya namtolchee fi uumamaatiin badhaate waan goote wallaalte waan hunduu bitaa itti ta'ee jira. Nama maaliif jedhee gaafatuuf deebiin wal waraansi addunyaa sadaffaa fi akka saayintistoonni jedhanitti kan niwukilaar boombiin godhamu dho'uuf yeroo kamuu caalaa rifachaa fi dhiyaataa jira. Xinxaalaa kana nu dhugoomsu immoo haalli Kooriyaa kaabaa fi kibbaa wal waraansi guutuu Awurooppaa ragaa jiru kan Raashiyaa fi Yuukireen shororkeessitoota akka addunyaatti socho'an Al-Shabaab, Al-Sis, Al-Qaayidaa, Haayitii fi wal waraansi biyyoota bahaa gidduu galeessa Israa'el, Filisxeemii fi Iraan keessaa adeemuu uummata addunyaa cinqii tana keessa jiraatu hunda sossodaachisaa jira. Taanis oduu simbirtuu guyyaa bahaniin Sudaan keessa wal waraansi jeneraalota lama lubbuun nama akka baala harcaa gariin shororkeessaa Ameerikaan jedhame himatame Al-Shabaab Somaaliyaa raasaa shira siyaasaa kan waraana Itiyoo-Eritiriyaa waraanaa jalqabuuf asii fi achi kaachaa fincala mootummootaaf Afrikaa irratti godhamu guyyaan dhagahamaa jettiin Israa'el Gaazaa irratti boombii roobsaa Raashiyaan Yuukireen barbadeessaa akka ooltu miidiyaaleen CNN, BBC, Al Jazeera fi CGTN guutuu addunyaa ummataaf kallattiin tamsaasaa jiru. Dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.